Yoo yaa nageenya keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan sanaa qaqqabu hordoftoota Shabbo miidiyaa oduu guyyaa irraa qindeeffadheen isinitti hima. Oduu waliin Anjamaal Xaahirii jalqaba irratti oduu leejoo isinitti hima. Kaayyoon mana maree nagaa dhiyeenya Finfinneetti hundeeffamee garee Dr. Dabraasiyoon kan dhiyeenya humna aangoo qabatee deebisee to'achuuf jedhame. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping haalli baa giddu galeessaa ammas yaaddoo keessa jiraachuu ibsan. Paakistanitti namni ga'eessi tokko ol adeemtuu miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumuun beekamtu ajjeesuun dheekkumsa kaase. Gamtaan Awurooppaa viizaa imala lammiilee Ethiopia bara 2024 keessa ugguree ture kaasuu beeksise. Arsenaal turtii waggoota 22 booda shaampiyoonii Ingilaand bara 2025-26 ta'uu isaa mirkaneeffate. Amma bal'ina oduutti darba. Kaayyoon mana maree nagaa dhiyeenya Finfinneetti hundeeffamee garee Dr. Dabraasiyoon kan dhiyeenya humnaan aangoo qabatee deebisee to'achuuf jedhame. Manni maree nagaa Finfinneetti dhiyeenya hundaa'e kaayyoon isaa garee fonqolcha mootummaa naannoo Tigraay kan yeroo dhiyeenya deebisee dhabamsiisuu akka ta'e paartiin Semrat ifoomse. Paartichi qindeessaa miidiyaa fi kominikeeshinii Birhaanaa Gabrayyesuus sochii warra jijjiiramaa fedhaa jedhamu paartiilee garaagaraa namoota beekamoo fi dhiibbaa warra uumaa waliin Tigraayitti jijjiirama bu'uuraa fiduu fi ji'oota 7 darbaniif mari'achuu akka ture himame. Erga mootummaan Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufee kaasee haalli siyaasaa naannoo Tigraay baay'ee walxaxaa fi mootummaa federaalaatiinis waraana keessaa kan turan yoo ta'u, waliigalteen Piriitooriyaa kibba Afrikaa boodas haalli naannichaa gara tasgabbiitti dhufuu hin dandeenye. Warri jijjiirama barbaadan kunneen paartiilee 4 kanneen boordii filannootiin beekamtii argatan ta'uu dabalatanii ibsaniiti jiru. Akka obbo Birhaan jedhanitti gareen jijjiirama fiduu jedhamee gara mana mareetti yeroo guddatu kunneen dhiibbaa uumuun naannolee biyyattii 7 keessaa socho'an paartiilee siyaasaa namoota bebbeekamoo qaamolee miidiyaa waldaalee dabaluun caamsaa 9,2018 ifatti hundaa'us jedhame. Paartiin Semrat Tigraayitti paartiilee galmaa'anii socho'an Biyooteenaa, Areenaa Tigraay, Tinsaa'ee 70, Indartaa fi kanneen biroo waliin ta'uun mana maree nagaa fi jijjiirama akka hundeessanis qondaalli kun himeetee jira. Kana booda uummanni Tigraay haala amma jiruun karaa fagoo deemuu hin danda'u kan jedhan obbo Birhaanaan dhiibbaa dinagdeen miidhamuu qe'eerraa buqqa'uu akkasumas rakkoo bulchiinsa gaarii tasgabbii hojii dhabdummaa dabalatee rakkoowwan yaaddessaa jalatti uummanni isaanii kufaa akka jiru yaaddoo qabu ibse. Manni maree dilbata darbe ifatti hundaa'e uummanni Tigraay haala kanaan yeroo dheeraa turuu hin qabu jedhanii kan amanan yoo ta'u, ji'a tokkotti yoo suni ta'uu baate ammoo manni maree kunis sochii taasisuu dheerachuus yookiin gabaabachuus malaa jedhame. Naannicha keessa namni nagaan bahee galuu hin danda'u, ni butama, ni saamama, akkasumas meeshaa waraanaa akka fedhetti socho'a jechuun kan dubbatan obbo Birhaanaan uummanni yaaddoo nagaa dhabuu keessa jira. Gareen ukkaamsaa fi dhiphaa ta'ee dhabamsiisuun sirna hunda hammataa ta'e fiduun kaayyoo isaanii ta'uu dubbatan. Manni maree kun gareen naannicha keessatti fonqolcha mootummaa aangoo qabatee yeroo gabaabaa keessatti gateettii uummata Tigraay irraa buusuun kaayyoo keenya hangafaati kan jedhan. Sadarkaa lammataan immoo gareen kun yeroo aangoo irraa jirutti hokkora hin barbaachifne kaasee akka hin gallee fi hojii nagaa fi tasgabbii akka hojjetan eeran. Kaayyoon sadaffaan mana maree kanaa sirna hunda hammataa diriirsuudha jedha obbo Birhaanaan. Tokko kan moggaa ta'u sirni siyaasaa kaan ammoo hammataa itti ta'uu dhabamsiisuun sirna hunda hammataa ta'e qabanneetiin socho'aa jirra jedha. Qindeessaan miidiyaa fi kominikeeshinii paartii Semrat obbo Birhaanaan garicha jechuun irra deddeebiidhaan maqaa kan dhaan TPLF yoo ta'u, ifatti akka himan gaafatamanillee deebii kallattii hin kennine. Hidhattootaa fi meeshaa waraanaa walitti qabuun Tigraay keessatti garee saamaa jiru jechuun alatti maqaan ifatti kaasan hin jiru. Boordii filannoodhaan beekamtiin isaa haqamee kan jiru TPLF bulchiinsa yeroo waliigaltee Piriitooriyaatiin hundaa'e bulchiinsa waraanaa duraan ture bakka buuseetii jira. Waliigaltee kana diiguun dhimma mootummaa federaalaa waliin muddama keessa galchuu jechuun kan qeeqan jiraatanitti hooggantoonni TPLF marii marsaa haaraa yeroo gaafataa jiranittidha. Gareen kun immoo kan dhaabbate waggoota darban keessatti wal hiruu TPLF keessatti mudateen hooggantoonnii fi miseensonni paartichaa keessaa bahaniiti jiru. Obbo Birhaanaa dabalatee kanneen achii baanis paartiileen biroo hundaa'uu himu. Naannicha meeshaa waraanaan kan hoogganaa jiru maqaa qabaatullee maqaadhaan waamuu akka hin barbaanne himaniiti jiru. Tigraay gara waraanaa fi hokkora hin taanetti galchuuf fonqolcha mootummaan Tigraay humni to'atee jira. Humna kana dhabamsiisuuf hojjetaa jirra jedhan. TPLF siyaasa Itoophiyaa keessa haqamee jira. Amma inni jiru isa maqaa TPLF garee qindaa'eedha jedhan. Gareen obbo Birhaanee jedhamee waamamu kun mootummaa federaalaan aangoo isaanii waggaa tokkoof kan dheerateef pireezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa fonqolchuun garee aangoo qabateetu jira jedhan. Kun seera qabeessa miti, garee waraana seeraan alaadha. Anis dhaabni koos kan amanu kanuma. Garee kana buqqisuuf tarsiimoo qabsoo hunda galeessa akka fayyadaman kan himan obbo Birhaanaan
Naannichatti jeequmsa hin barbaachisne dhiiga dhangala'uu hin barbaachisne akka hin uumamne yookaan akka hir'atu gochuuf kallattii sana hordofaa jirras jedhan. Gareen kun daran garee sochii jijjiirama barbaadan amma ammoo mana maree jijjiirama barbaadan jedhamee kan ijaarame deeggarsa mootummaa federaalaatiin haasa'an jedhu odeeffannoo sobaa jechuun morman. Miseensi isaanii muraasnii fi hooggantoonni isaanii magaalaa Finfinnee kan jiranii fi naannoo Tigraay keessaa ilaalcha siyaasaan gurmaa'anii bilisaan socho'uu waan hin dandeenyeef ta'uudha himan. Haa ta'u malee hooggantoonni garee jijjiirama barbaadu mootummaa federaalaa waliin naannoo Tigraay keessatti waliigalteen Pretoria akkamiin hojiirra ooluu qaba? Uummanni Tigraay rakkoo amma keessa gale keessa akkamiin bahuu danda'a? Mootummaan federaalaa Tigraay keessatti deeggarsa akkamii taasisuu qaba? Shoora akkamiis haa qabaatu kan jedhu mootummaa federaalaa waliin mari'achaa turuudha ibsan. Garuu mana maree bulchiinsa yeroo fi naannicha bakka bu'uun miseensa mana maree duraanii deebisanii hojiitti galchuu fi pirezidaantii haaraa filachuu isaanii irratti mootummaan federaalaa waan jedheen qabu. Haalli dhiyeenya gareewwan Tigraay gidduutti mul'atu uummata Tigraay ammas gaaga'ama lammaffaatiif affeeruu mala akkasumas mootummaa federaalaa waliinis waraana keessa galchuu mala jedhameetiin sodaatamaati jira. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping haalli baha giddugaleessaa ammas yaaddoo keessa jiraachuu ibsan. Buufanni biyyaalessa Chaayinaa akka gabaasetti haalli amma jiru gara nagaatti ce'aa waan jiru fakkaatus dhimmoota gara waraanaatti harkifachaa jiran hedduun mul'achaa jiru jedhe. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutin keessummeessaa kan jiru Xiin walitti bu'iinsa jalqabuun fudhatama hin qabu jechuun dubbate. Baha giddugaleessaatti nagaa fi tasgabbiin akka jiraatuuf yaada furmaataa akka qabxii afurii dhiyeessuu kan dubbate pirezidaantichi kaayyoon waliigaltichaa idil addunyaa uumuu fi muddamaa sana tasgabbeessuudha jedha. Ji'a darbe bulchaa Abu Dhabii Sheekh Khalid bin Mohammed Zain Al Nahyan waliin yeroo wal arganitti yaada furmaataa abbaa qabxii afurii dhiyeessuus dubbatan. Yaadni furmaataa kun nagaa birmadummaa biyyaalessaa seeraa idil addunyaa kabajuu akkasumas nagaa fi misoomaaf waltumsuu irratti kan hundaa'edha jedhan. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi Ameerikaan akka haaraatti haleellaa geggeessuu jalqabnaan waan haaraa hedduutu ishee eeggata jechuudhaan dhaadannoo pirezidaantii Doonaald Tiraampiif deebii laatan. Tiraamp Teheraan irratti irra deddeebiin haleellaa akka banuu doorsisuu isaa hordofee gara dirree waraanaatti deebinaan waan haaraa hedduu akka isa eeggatu mirkaneessuu barbaada jechuun dubbate ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi. Waraanni keenya guddichi jeetti waraanaa F-35 rukutee kuffisuun kan jalqabaa ta'uun isaa mirkanaa'eera jechuunis mootummaa Ameerikaa waraanaa marsaa lammaffaatiif dhaadannoo gochaa jiru akka dhaabu akeekkachiise. Tiraamp gama isaatiin Iraan irratti waraana banuuf sa'aatiin tokko yeroo isa hafutti yaada isaa jijjiire. Suudi Arabiyaa, Yuunaayitid Arab Imireetii fi Qatar ammoo mariidhaa fi hireen akka isaanii kennamu gaafachuu irratti argamu. Gamtaan Awurooppaa viizaa lammiilee Itoophiyaa bara 2024 keessaa ugguree ture kaasuu isaa beeksise. Gamtaan Awurooppaa lammiilee Itoophiyaatiif adeemsa viizaa idilee deebisuu kan beeksise yoo ta'u, kunis dhoorkaa yeroo gabaabaa bara 2024 keessaa sababa Biraasiils Itoophiyaan namoota seeraan alaa gara Awurooppaa galan deebisanii simachuuf kaka'umsa gahaa hin taasifne jedhuun murtee darbee ture. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isinii qindeessa. Gamtaan Awurooppaa viizaa imala lammiilee Itoophiyaa bara 2024 keessa ugguree ture kaasuu isaa beeksise. Gamtaan Awurooppaa lammiilee Itoophiyaatiif adeemsa viizaa idilee deebisee kan beeksise yoo ta'u, kunis dhoorkaa yeroo gabaabaa bara 2024 keessa sababa Biraasiils Itoophiyaadhaan namoota seeraan alaa gara Awurooppaa galan deebisanii simachuuf kaka'umsa gahaa hin taasifne jetteen kan murtaa'edha ture. Murtee fi ibsii dhiyeenya kanaa dhaabbileen Gamtaa Awurooppaa fi ergamoonni dippiloomaasii baasan akka mirkaneessutti dhoorkaan waxabajjii 2024 keessa akka haqameetu mirkanaa'e. Kana jechuun lammiileen Itoophiyaa waggoota lamaan darbanii fi imala isaanii gara Awurooppaatti gochuudhaaf ugguraman dhimmoota daawwii fi dhimma hojiif gara Awurooppaatti akka hin sochoone kan taasifaman. Gamtaan Awurooppaa ammoo dhimma kana kaasuu isaa beeksise. Lammiileen Itoophiyaa ammas deebisanii viizaa Shaangaay kan yeroo baay'ee seensuu argachuuf ulaagaa kan guutan yoo ta'u, namoonni paaspoortii dippiloomaasii fi paaspoortii tajaajilaa kan hojjettoota mootummaa hayyootaa yookiin jila dhimma hojii mootummaatiif biyya alaa deemaniif kennamuu qabu kafaltii viizaa irraa bilisa akka ta'es ibsan. Yeroo turtii viizaa itti hojjetamus guyyoota idilee gara 15tti akka ta'es ibsa Gamtaa Awurooppaatiin beeksifame. Tarkaanfii waxabajjii 2024 irraa eegalee tajaajila irra oolee kuni biyyoonni miseensa Gamtaa Awurooppaa ulaagaalee ragaa dookumentii lammiilee Itoophiyaatiif dhiisu viizaa seensaa baay'ee kennuun yookiin ammoo paaspoortii dippiloomaasii akkasuma kan tajaajila kafaltii viizaa irraa bilisa gochuu akka hin dandeenye dhoorkamanii turan. Yeroon viizaa itti hojjetamus guyyoota idilee 15 irraa gara guyyoota 45tti dheereffamee ture. Mootummaan Itoophiyaas yeroo sanatti tarkaanfii gamtichaa kanaan gadduu isaa ibsuun deebii jabaa kenneetii ture. Akka qondaaltonni mootummaa jedhanitti tarkaanfiiwwan kun lammiilee Itoophiyaa kaayyoo idilee qaban kanneen akka barattoota, daldaltootaa fi dippiloomaatota irratti miidhaa jabaa geessisaa ture jedhama. Paakistanitti namni ga'eessi tokko ol adeemtuu miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumuun beekamtu ajjeesuun dheekkumsa cimaa kaase.
Manni murtii Paakistaan Caamsaa ajjeefamuu shamarree lafaa dhuftu hordofee namicha gocha gara jabummaa kanaa hojjete du'aan adabuu beekse. Umar Hayaat mana tiktokarii ol adeemtuu ganna 17 saanaa Yusuf cabsee seenuun itti dhukaasuun ajjeese. Umar ga'eessa ganna 23 yoo ta'u yakka kana raawwachuu isaas amaneeti jira. Abbaan sanaa Sayyid Yusuf Hasan murtii dhaddachi Islaamabaad jiru dabarse yakkamtoota hawaasa keessa jiraniif barumsa guddaadha jechuudhaan miidiyaalee biyya keessaatti himan. Kana malees Hayaat mallaqa biyyattii ruubii miliyoona 2.5 doolaara 9,000 maatii shamarree ajjeefamteetiif akka kafalu ajajni darbeeti jira. Roogiyyiin mirgaa falman akka jedhanitti adeemsi kun fakkeenyummaa kan qabuu fi murtee barsiisaadhas jedhan. Ajjechaa ishee irratti dheekkumsi guddaan ka'ullee qabiyyeewwan isheen hojjettu kanneen qeeqanis jiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa qabiyyeewwan kontent kireetaroonni hojjetan akkuma bu'aa qabu eeggannoo jabaas akka barbaadu akkasuma immoo balaa lubbuu fi gaaga'ama hawaasaa fiduu akka danda'u lammiileen Paakistaan bal'inaan qooduu irratti argamu. Tumurarratti oduu ispoortii. Arsenaal turtii waggoota 22 booda shaampiyoonaa Ingilaand bara 2025-26 ta'uu isaa mirkaneeffate. Arsenaal kilaba magaalaa kaaba London yoo ta'u hundeeffama isaa irraa kaasee kana dura marsaa tokko qofa bara 2003 akka lakkoofsa warra adiitti shaampiyoona ta'e. Dabalata oduu kana akka itti aanutti isin qindeessa. Arsenaal turtii waggoota 22 booda shaampiyoonii Ingilaand bara 2025-26 ta'uu isaa mirkaneeffate. Arsenaal kilaba magaalaa kaaba London yoo ta'u hundeeffama isaa irraa kaasee kana dura marsaa tokko qofa bara 2003 akka lakkoofsa warra adiitti shaampiyoona ta'e. Bara sana Arsenaal leenjisummaa Arsene Wenger jalatti shaampiyoonaa kan ta'e yoo ta'u Arsenaal sana booda deebi'ee shaampiyoonaa ta'uudhaaf gatii baay'eedha kafale. Arsenaal baroota sadan darban osoo shaampiyoonii ta'uu danda'a jedhamee eeggamu hiree isaa dabarsee sadarkaa lammaffaan xumurus bara kana guyyaa kalee morkataan isaa Manchester Cityin Bournemouth waliin wal qixaabuu hordofee osoo taphni tokko Crystal Palace waliin qabu isaafu shaampiyoonaa English Premier League bara 2025-26 ta'uu isaa mirkaneeffate. Kilabni kaaba London kun seenaa addaa injifannoo Premier League jalqabaatiin kan galmeesse yoo ta'u injifannichis maqaa Invincible jedhamu argateeti jira. Invincible jechuun deeggartoota Arsenal biratti iddoo guddaa fi seenaa bara baraan jiraatu kan kilabiin kamuu hojjetuu hin dandeenye hojjeteeti darbe. Jechi kun kilaba Arsenal yeroo hunda addunyaa irratti kan adda isa taasisu sababni isaa ijooni tapha tokkoyyuu osoo hin mo'amin only unbeaten club jedhamee bara dorgommii xumuruudhaan shaampiyoonaa ta'uu injifachuudhaan wal qabateeti. Bara dorgommii 2003-2004tti leenjisaa Arsene Wenger jalatti Arsenaal taphoota 38 keessaa 26 mo'achuun 12 ammoo wal qixa ba'uun osoo tapha tokkoyyuu hin mo'amin xumuruun isaa riikaardii hangammaa kilabni biraa hin galmeessee harka isaatii qaba. Seenaa dorgommii liigii Ingilaandii isa ammayyaa keessatti kilabni tasa osoo hin mo'atamin dorgommii waggaa guutuu xumuree hin jiru. Manchester City, Liverpool yookiin Manchester United iyyuu seenaa kana hojjechuu hin dandeenye jedhame. Badhaasni addaa sunis koobaa warqii yookiin Golden Premier League Trophy jedhameetiin moggaafame. Premier Leaguein gocha kanaaf badhaasa addaa kilaba Arsenaaliif kennee ture. Koobaan Premier League inni idilee naasaa yoo ta'u Arsenaaliif garuu seenaa kanaan koobaa warqii Golden Trophy addaa hojjetameetiif kennameef. Hamma guyyaa irratti koobaa akkasii kan qabu Arsenaal qofa. Arsenaal bara 2025-26 dorgommii Premier League Ingiliizitti gocha dandeettii guddaa agarsiisuun shaampiyoonaa ta'uun isaa Arsenaal seenaa lammataa akka yaadatu isa taasisa. Seenaa bareedaa bara Wenger booda madaa hedduu kan keessummeesse kilabichi bara 2025-26 waggoota 22 booda osoo taphni tokko isaafuu gaaddisaa leenjisaa Miikaayil Arteetaa jalatti shaampiyoonaa Ingiliiz ta'uu isaatiin halkan edaa irraa gammachuu isa taatee jira. Yeroo ammaas addunyaa guutuu irraa deeggartoota hooggantoota gurguddoo fi dhaabbileen addunyaa gurguddoon hedduun Arsenaalii fi ergaa bagammaddanii kaa'uuf irratti argamu. Egaa kabajamtoota Shabbo miidiyaa oduuleen guyyaa har'aaf isin qindeeffanne kan hangammaa gurraan isin genne ture qophiileen Shabbo miidiyaa biroo itti fufuu guyyaa gaarii qabaadhaa nagaatti.